angaruu mana kiraaf gaafa soddomaan iyyaa. Iyyaan daanqoon dhufanii balbalarra dhaabatu. Mana natti reebanii uleedhaan na qabatu. Asiif achi raatee waan meeqatti abbalaa mana kiraa isaanii gatii sangaan kaffalaa. Jaala dhugaas beeknaa ijoolleen taaddee birruu garaa yoo laafne malee sodaannee garaan irru. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Waliifi waloon marmaari falmii saba kee baraari. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kun Waliif Miidiyaa kan karaa toora YouTube keenya kan isin qaqqabudha. Hayyiin daawwatu Yuunivarsiitii Finfinnee yookaan caffee araaraa deemuudhaan gaaffiiwwan tokko ganna kanaan kan wal qabatees gaaffii isin bashannansiisan kan isin barsiisan isin qabanne dhiyaannee jira. Amma xumura qophii keenyatti nu faana tura. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Eenyu jedhamta? Saamu'eel Mootii. Maqaan koo Kennisaa Kaasahuun hin jedhama. Solomoon Tasgaraan jedhama. Maqaan koo Maanuel jedhama. Qaangoo hawwiina biyyuun jedhama. Inni kun akkami? Ganni jechuun an akka kootti uumamaan kan hin jaalladhu ganna yeroo baay'ee. Maaliif kan hin jaalladhu bulluqaan qabu yeroo qilleensi dhufu nagaasii kenna. Baay'ee si tola si gammachiisa. Ganna uumamaan baay'een ganna jaalladhan akka kootti. Mee ganna ijoollummaa keetti akkamitti yaadatta? Ganna yeroo baadiyyaatti guddanne caalmaatti baadiyyaatti guddadhe yeroo baadiyyaatti guddannu ganna kana roobii faa jira. Roobii jira, booyyeen jira, yeroo midhaan eeguu waan jedhamu jira, boqqolloo heddaa. Yeroo kana boqqolloo yeroo hedduu hiriyoota kee faana jaldeessa eeguu faana yeroo jaldeessi dhufu jaldeessa laga tariitee booda boqqolloo kee waaddata. Kaan yeroo roobu godootti nammite hiriyoota kee wajjiniin qoosaa, asoosama, oduu waan akkasii hojjechaa. Uummata faana ijoollee faana taphatta baay'ee tola. Mee ibidda eessaa fidda? Ibidda yeroo qabsiistu achumatti qabsiista manaa fidda mukukkulaan fidda jechaadha. Kibiratiin jiru baadiyyaa waan ta'eef yeroo fiddu sana calluma jettee hin qabsiista. Bokkaan sin jalaan naamsu? Hin qabsiista waan jirma jedhamutti qabsiista. Jirma kanatti qabsiistee daaraarra galagalchita. Achi booda yeroo daaraa keessaa buqqootee fuutuu hin haara. Mee yeroo isin boqqolloo waaddachuutti qabamtanii horiin faan sin jalaa baddee midhaan nyaachuu wanta akkasii? Wanta akkasii mudata yerooti horii achitti nattee midhaan achitti dhiistee yerooti boqqolloo waaddattu jaldeessi immoo dhufee midhaan fixaa waan akkasii faan si mudata. Yeroo kana warra manaa biratti galuun baay'ee sodaachisa. Warra manaa baqattaan sodaata. Reebamta yerootti reebamtu jira. Ganni kun egaa akkuma namni keenya ilaaludha. Baay'ee roobaa, baay'ee qorraa yeroo gannaa kana immoo yooma waanoo ofitti bubbutan gaarii natti fakkaata. Anillee fuuneetuun fuudhee waa bira kaa'e natti tola. Garuu akka carraa ta'e hin fuune baay'ee qorra. Illolaa boottiin nu barbaachisa deemuuf iyyuu keessa lolaansa baay'ee boottiin barbaadaa nama. Ganna kanaaf fuuchuun akka furmaataatti ilaalta? Utuu fuutee gallaqiftee gaarii namaa rakkoo maal qaba? Fuudhuun akka gaarii ta'e ilaala utuun fuudhee. Ganna kana bakka barbaachisaadha. Namoonni tokko fuudhaa jiru amma gadda zargee wayirra turre. Gannaa wal qabatee? Gannaa wal qabatee namoonni fuudhe. Gannuma wal qabate irra keessi isaa yooma zargii ta'eyyuu gannuma wal qabatan natti fakkaata. Yeroo qonnaati yeroo itti midhaan faca'ee haramamudha wantoota garaagaraa jira. Ani akkaataa itti dabarse yeroo midhaan fa'aa eegaa ture. Jaldeessi qalameen jiru bineensonni duukaa fiiddee hin ariitaa hin baaftaa midhaan qonnaa keessa hin ariitaa bakka wantoota garaagaraa jira wantoota nama kofalchiisa wanta yaadadhu. Maal fa'aa si mudate beeku? Ani utuun eegaa jiru boqqolloon eegaa nan eega kan maatii keenya maatiin nu ajaje jaldeessi immoo xiiqiif jedhee yeroo bokkaa malee dhufee hin galu. Yeroo bokkaa kana keessa ati ho'ifachuuf teessaa yeroo inni dhufee galu qabii achi qabii jedhanii kan hundumtiyyuu falan qabutuma sitti ta'uu kaatee duukaa fiidda. Bokkaa keessa isayyuu nan kufe mucucaadheen kufee achi ka'ee manduukaa ka'ee ari'ee baasa. Kanadha wanta yaadadhu. Kun baay'ee nama tola. Baay'ee nama tola. Egaa kunooma gwaddinyoota keenya wajjiniin walumaa wajjiniin daddabarsaa irraa. Boqonnaadhaaf Yuunivarsiitii Hawaasaa irra dhufee ijoollee gwaddinyoota tokkooti kan Yuunivarsiitii Finfinnee irra baran wajjin jira. Isaan wajjin haala bareedhaan daddabarsaa irra wal waamnee wal gurree maqaa baay'ee dabarsaa irra haala bareedhaan. Okay. Mee ganna maal fa'i yaadatta? Ganna dura yeroo ijoollummaa keenyaatti egaa ganni barumsa yeroo finne barumsaa cufamee yeroo itti hundumti keenyallee firii taanee yeroo itti wal agarree walii wajjiniin waan baay'ee dabarsinudha. Keessumaa kan ittiin baay'ee naan yaadadhuuni
laga daakaa kunan daakaa daakuudhaan baay'ee dabarsaa turre kanaan baay'inaan yaadadha. Yaa maatiin keenya badaa horii tasuma waan akkasii horii hin qaban garuu gara caalu daakaa laga daakaatti dabarsanii daakaa daakuudhaan dabarsaa turre ganna baay'inaan jechuudha harka caalu. Kanaan yaadadha bakka walumaa wajjin hiriyootuma keenya wajjin dabarsinee. Ganni anaaf waqtii jiran keessaa waqtiin baay'ee jaalladha. Ganni baay'ee natti tola. Sitti qorru. Qorra namootaan inni immoo barana immoo keessumaa ganni barana baay'ee cimaan baay'ee dhaamotaaraa jechuudha. Waan baay'ee nana yaadadha waan ta'e ittiin ganna yaadadhu waan baay'ee jira. Tapha garaa garaa fa'aa qabna yeroo ganna keessa horii fa'aa eegaa turre lafa horii fa'aa eegaa turre yeroo ijoollummaa keenya bokkaan fa'aa nutti roobee beekaa yeroo bokkaan roobu mana jaaree daggalarraa mana fa'aa jaallatee jala taa'aa turre waan akkasiidhaan nana yaadadha. Taphas qabna tapha iddoodha moo ganna keessa kan taphatamu iddoo qabatanii nama 4 nama 5 ja'an taphatanii fiiganii taphatu jechuudha. Tapha akkasii fa'aa waan baay'ee itti yaada tapha akkasii itti yaadadha. Ganna kan inni horii eeguun biyyuma safaruma keessattidha. Jechuun biyya keenya akkas gara baadiyyaa isaa boqqolloo hin qotu hin deemne yeroo fira bukkee achi deemnu yeroo horii fa'aa jennu bokkaan fa'aa yeroo reebu yookaan tu bokkaan roobiin illee boqqolloo yeroo jennu cabsannee fa'aa waaddachuu waan akkasii fa'aa jira. Meeshaa fa'aa meesnee achitti bokkaan sitti roobne. Achitti roobne. Ganni kun baay'ee qorraa kunoo akkuma argitu kunoo kootii gurraacha kana uffachiisee deemaa jechuudha. Wanta gurguddaa kana akkasidha. Maatiin barattoota yookaan immoo ilmaan isaanii fi maal akka isaan godhan gorsita ganna. Ganna keessa akka ijoolleen kitaaba fa'aa dubbisaniif kitaaba bitu yeroo baay'ee ijoolleen laga fa'aa deemu laga daakaa fa'aa deemanii hin miidhamu achitti ijoolleen baay'een kan ijoollee otoo hin guddatiin fa'aa dama muka fa'aa yaabanii kan muka mucisa keessa muka fa'aa yaabanii kan mukarraa qofanii fa'aa miidhaman jiru. Kan akka isaan hin taanee fi kitaaba fa'aa bitanii fi akka isaan manatti dubbisanii kubbaa yeroo taphaa immoo kuwaasii fa'aa mana keessa bitanii akka isaan taphachiisanii waan akkasii fa'aatu godhanii fi gaariidha maatiin ijoollee isaaniidhaaf callisanii akkamatti ilaaluu irraa jechuudha. Ijoolleen bakkee ba'anii badu bakkee kana keessa waan baay'ee nama balleessu jira waan fi ganna immoo keessumaa yeroo muccaati bokkaarroo yeroo roobu jira yeroo muccisa keessa fa'aa tapha muccaadhanii anni isaanii itti ciccitu jira qofa minaan jedhanii yeroo waan akkasiidhaanii miidhaman jiru. Kanaaf maatiin waan akka kitaabota jijjiiramaa yookaan ijoollee xixiqqoo yoo ta'e wanta kitaaba akka qubee fa'aa minaan waan akkasii akka isaan dubbisaniif kitaaba akkasii bitanii fi ittiin gargaarudha ijoollee isaanii. Ganna darbee barumsa kan kennamu jira barumsi gannaani. Normally kutaa isa level sama fixan irraa gartaan yeroo darbanii akkuma jalaa galuuf jecha barumsa kennama ture. Waan akkasiitu kennamees gaariidha jedhee yaadan. Jechuun barumsi yoo akka isaan isa dhufuuf qophaa'an waan isaan gargaaruu fi barumsi yoo jalaa kennameef gaariidha yaada. Darbiis immoo yeroo iddoo badaa akka isaan hin oollee fi bakka sa'aatii isaanii arreenjii godhanii fi barumsa guutummaa guutuutti qaban sababiin isaa waggaa guutuu baraa turanii deebi'anii dhufanii gannas barumsa barachuu jechuun xinnoo isaan cannaquu danda'a waan ta'eef yeroo murtaadhaaf sana yoo godhanii gidduutti immoo taayimii yeroo firii kennanii fi akka isaan bashannanii akka isaan hiriyoota isaanii wajjin oolaniifis immoo carraa akkasii yoo kennaniif gaariidha yaadan. Ganna kana baay'ee harka caalu baadiyyaatti galu ijoolleen barataa yuunivarsiitiillee kolleejiillee barattoonni kutaa 10-9-8 elementariin kun baadiyyaatti galaniiti kan jiraatanii yeroo kana ijoolleef kitaaba bitamuu qaba abbootiin bira ta'anii ijoollee taphachiisuu qabu. Oduu durii seenaa uummataa seenaa Oromoo eenyummaa Oromoo yeroo itti baranii yeroo itti maatii bira teessee aadaa kee bartu seenaa kee bartu of bartu ganna kanaa jechuudha. Kanaaf maatiin kitaaba bituu irra darbee barumsa gannaa kennuuf irra darbee qaamaan ijoollee isaanii bira ta'anii keessumaa waan akka mammaaksaa baay'ee amma ijoolleen eenyummaa isaanii hin beekan. Amma anama fakkeenyaaf jaarsa jalatti hin guddadhe abbeen koo jaarsadha. Yeroo kana mammaaksa nu barsiisaa dubbii qolaatiin akkatti waa dubbattu illee barta ganna kana maatiin ijoollee isaanii wajjiniin otoo taphatan natti tola. Akka kanatti yaada. Okay, ani wanta gorsu ijoolleen jala hiriyoonni kabiraan jiru obboloonni of jalaa qaba ani hangafadha waan ta'eef akka yaada kootti isaan gorsuuf utuu hin taane isaan iyyuu na caalu na gorsuu danda'u garuu maatii kootiif maatii barattootaatiif wanti naamu ganna kana ijoolleen manatti galu
akka isaan dubbisanii fi akka isaan qayyabataniif yoo danda'ame kitaaba bitanii kennuu fi yoo namoonni isaan caccaalullee jiraatan namoonni sun dubbisiisuu qayyabachiisuu akka barnoonni hirkaanfannee fi kitaaba garaagaraa bitanii ijoollee kana akkasitti qabuun gaarii natti fakkaata. Akkas yoo godha yeroo gannaa kana keessa warri yuunivarsiitiis ijoolleen gadi baratanis hin ba'u yeroo kana iraftiidha waan ta'eef akka barumsa isaanii hin irraanfannee fi gorsuun kitaaba bitanii bira dhaabbachuun wantoota garaagaraa gochuun barbaachisaadha. Kanan gorsuu barbaadan. Amma yeroo kanatti gannaadha waan ta'eef mana barnootaa cufanii waan mana jiraniif maatiin kitaabota garaagaraa ijoollee isaaniif bitanii akka manatti dubbisan obboloonni isaanii hangafoonni isaanii immoo akka isaaniin qo'achiisanii wanta ijoolleen sun yaadanii akka isaaniin gargaaran jedhanii yaadan ganna kana amma manatti dabarsanii jechuudha. Fi biraattiin darbaa mee waa'een kee seenaan jireenya kee utuu kitaaba ta'e utuu barreeffamee mata duree kitaaba sanaa maal jettee moggaasta? Mata duree kitaaba sanaa amma fakkeenyaaf wanti tokko kaleessa fi har'i tokko gatiin taanee fi gatii jijjiiramaa deemuuf jechuudha. Abdii borii tu jedhamee natti tola. Kun baay'ee gaaffii ulfaataadha. Waa'ee koof kitaabni yeroo barreeffamu tooftaan ittiin keessa darbee haaluma nas ga'e waan akkasii ilaallata. Dirmammuu fa'aatu jedhama natti tola. Mata duree dirmammuu fa'a. Maaliif baadiyyaatti guddanne rakkoo adda addaa keessa darbaa. Yerootti horii nurkaa akkuma silansiin jedhe baadiyyaatti guddanne yerootti horii nurkaa rangamaatti namnitee namni keenya dirmammaa dhumu rakkoolee adda addaa kana keessa darbine waan akkasii fa'aatu ta'e natti tola. Ani mata dureen itti laadhu manni gaaffii natti ta'e jechuun seenaa waa baay'ee waan hin dabarse illee hin qabu. Bakka inuma dhaladhee inuma baradhe malee waan biraa waan hin dabarse hin qabu waan ta'eef. Mata duree malee hojjechiistaadha. Seenaa kootu barreessanii maa jedhaniitu barreessanii natti tola. Hin dhalatee. Abbaa mul'ataatu naan jedhee natti tola. Kitaaba Abbaa Mul'ataa. Osoo akka naan jedhanii maaliif mul'ata karoora baay'een qaba waan ta'eef. Fuuldurattis immoo wantoota baay'ee yaadaara mul'ata baay'een qaba. Mee maal fa'aa hojjechuu barbaadda? Fuulduratti ani ammaa fi xiqqoosee hin mul'anne faarfataadha. Faarfachuun barbaada. Faarfannaa bakka bifa adda ta'e uummata keenya kana biraan ga'uun barbaada. Fuuldurattis ammas hojjechaa jira hojiirra jira. Kanaaf mul'ata hedduun qaba. Faarfannaa duwwaatu hin taane karaa ikoonomiillee akka ofii koo guddadhee saba koo fi saba koo Oromooti gargaaree maatii koo gargaaruun barbaada. Kanaaf mul'ata guddaa na keessa jira waan ta'eef abbaa mul'ata waan jedhan natti tola. Ayyee milkaa'e. Gaaffii itti aanuun si gaafadhaa mammaaksanii kudha yoo hin dandeessa ta'e ni ta'a yoo hin dandeessu ta'e immoo hiika mammaaksa sanaa naa laatta jechuudha. Sa'a bonni ajjeesee ganni maqaa fuudhaa jechuun maal mammaaksaa yeroo hiikamu? Na yaaladha ture yaaluus hin dandeenya wanta yaade. Sa'a bonni ajjeesee ganni maqaa fuudhaa. Hiikuu hin dandeenya. Hiikaasaa siin bada. Hiikaasaa akkan tilmaamutti jechuudha. Nama wanti biraanii waan biraa raawwate nama wanta sana ilaallatu tun taane namni biraan maqaa itti bahe yoo balleessaas ta'e yoo gaariis ta'e namni waa hojjete namni biraan immoo maqaa itti bahe wayii natti fakkaata akka yaadutti. Sanii kun natti cima garuu hiikkaasaa beeku. Maal akka inni ta'e beeku si ibsu. Sa'a ganna ajjeesee bonni maqaa fuudha jechuun nama namni biraan miidhe tokko nama namni biraan darare tokko gaafa namni inni darare sun gaafa dhokatu gaafa waan tokko immoo bakkeetti ba'u seeneffamee waa tokko immoo gaafa inni bakkeetti ba'u abaluutu akka godhe isa kan akka godhe isa waan jedhu wayii of keessatti qabata. Nutti cimeera. Nutti cimeera. Bonni ajjeese ganni maqaa fuudha. Kanaaf wanta namni tokko yookaan qaamni biraatti balleesse qaamni ta'e tokko immoo itti yaadabamaa jechuudha hiikni isaa. Waan akkasidha kan yeroo hiikamu. Tokko hojjete tokko maqaatti ba'a. Kan tokko balleessetti tokko maqaa dhahama. Kan tokko akkanaati. Tokko kan balleessetti
tokko maqaa dhaama. Itti addaa yoo qabaatte. Dandeettii uumamaa kan hin qabu dandeettii aartii hin qaba. Aartii yeroon siin jedhu diraamaa fa'aa hojjechuu nan danda'a. Waan akka keessumaa kan inni hojjedhu walaloo waltajjiitti baay'inaani walaloo barreessuu nan danda'a. Walaloon dandeessaa? Nu jechuun dandeessaa deema? Nan danda'a. As jedhee achi jedhee kanan maqaasaa waamu. Doddoor gara biyyaatii seenaa walitti dhaamu. Masoodhaan wal kuulanii sagaleen lafa jiru. Kan wal jaallatu malee inni wal jibbu hin jiru. Gaafa tokko gadoodu tokko caraanee iyyaa malee jibba kuusanii waliin balleessan biyyaa. Innammaa jara keenyaa iddoo tokko naabatu. Utuu morma kutanii nagaa naman gaafatu. Fayyuma gubbas ga'ee bokkee nama jibbaa. Akka waan daarii qonnuuruu namatti dhiibaa. Angaruu gama kootiin akkaman seera dabsaa. Gumee abbootii keenyaa maafa naqaaqee cabsaa. Eenyummaa koo guddisuuf ofan eega daba koo. Nagaan isin gaafadha akkam jirtu saba koo. Lapheen kophaa rooraatu gaaf tokko kuftee cabdi. Qe'ee nagaan hin jirre jireenya maalii qabdi. Utuu lubbuuf kaatanii haaraddaatti abaaramu. Libsuu ijaa gidduutti dacheetti dabalamu. Silaa deebitee lixxu aduun dukkanaa baate. Galateessi uumaa keessa nagaasiif laateedha. Finfinnee kanas kan inni walaloon taajjabe jira. Finfinnee amma yeroo as keessa jiraattu baadiyyaati. Gaariidha itti toleera maal siin jedhu. Garuu ati sittin tolu. Akkam jireenyi Finfinnee jedhanii si gaafatu. Nan gaafatiin dheenyaan immoo walalootti barreessee kan qaba. Akkam jettee na gaafattaaree jiruu Finfinnee keessaa anuutuun sitti himee afaan qabattee teessaa. Gaafa teessee na laaltu jireenya koo fakkaata. Namni hunduu faranjiidha akka cabbii addaataa. Konkolaataa bitatee magaalaa keessa oofaa. Mana isaatiin argitu uffata citaaf moofaa. Cidhee maqaan hawwaamu mandarri guutuun biyyaa. Angaruu mana kiraaf gaafa 30 iyyaa. Iyyaan daanqoon dhufanii balbalarra dhaabatu. Mana natti reebanii uleedhaan na qabatu. Asiif achi raatee waan meeqatti abbalaa. Mana kiraa isaanii gatii sangaan kaffalaa. Qorra isaatiin raatee mukatti hirkadhee mugaa. Buna shinii tokko ittiin birrii 20 dhugaa. Sagaltoo addunyaa kanaa isa gubannaaf cinqii. Tokko luqqisee baasee isa tokkoof ta'a dinqii. Kaan barruunsaa luqqa'ee waa meeqatti duugamaa. Kaan garaa achiin ga'ee lafa taa'ee luquumaa. Lukkuun 10 hanqaaxxee torba guddifti. Gaangeen dhala hin qabne immoo bakkeerra quruphifti. Galagaltoo addunyaa kanaa isa gubannaaf cinqii. Tokko luqqisee baasee isa tokkoof ta'a dinqii. Kaan barruunsaa luqqa'ee waa meeqatti duugamaa. Kaan garaa achiin ga'ee lafa taa'ee luquumaa. Lukkuun 10 hanqaaxxee torba guddifti. Gaangeen dhala hin qabne immoo bakkeerra quruphifti. Kaan suufii wal geeddaree torbeetti 2 bitaa. Kaan surree inni qabu immoo karaa 50 citaa. Akkam jettee na gaafattaaree jiruu Finfinnee keessaa. Anuutuun sitti himee afaan qabattee teessaa. Gaafa teessee na laaltu jireenya koof akkaataa. Namni hunduu faranjiidha akka cabbii addaataa. Konkolaataa bitatee magaalaa keessa oofaa. Mana isaatiin argitu uffata citaaf moofaa. Eengadduma galchanii bakka hojii maallaqaa. Lafa muummichi deemu hundumaa wajjiniin naqaa. Jedhee maqaan hawwaama mandarri guutuun biyyaa. Angaruu mana kiraaf gaafa 30 iyyaa. Iyyan daanqoon dhufanii balbalarra dhaabatu. Mana natti reebanii uleedhaan na qabatu. Asiif achi raatee waan meeqatti abbalaa. Mana kiraa isaanii gatii sangaan kaffalaa. Qorra isaatiin raatee mukatti hirkadhee mugaa. Buna shinii tokko ittiin birrii 20 dhugaa. Galatooma. Itti ani qabu faarfataadha si faarfachuun barbaada si dandeettiin kos faarfachuudha. Kan nafaadha. Anu faarfachuun dandeessu si faarfachuun hin danda'a rakkoon qabu. Akkami faarfannaa beekamuun faarfadha moo faarfannaa ofii koo barreeffame kan sitti tole. Faarfachuun hin danda'a. Bibiin jecha na deemuu dhiiseera tokkichi koo. Jiru ko jiseera na kiseera balbala cufaati sana saka eenyuma dhufee jiru ko laaka dhugaa waaqa eenyuma dhufee jiru ko faala tiksee na faana jiru caala kuttaa laala tiksee nan qabu laala abee tolasaa laala abbaa nan qabu laala abee tolasaa. Walalolee xinnoo isheen danda'a garuu walaloon jaalladhu tokko qabaa siin jechuun hin danda'a. Meenoo fe'e. Har'a mitiim duriyyuu yeroo hamminaaf yaaddoo shakkiif shakkii hin qabnu ijoolleen adamsaaddoo. Jaala dhugaas beeknaa ijoolleen taaddee birruu garaa yoo laafne malee sodaannee garaan irru. Hundaan olitti malee eenyuun gadis hin bullu biyya hundaatu nu beekaa sanyii agarii tullu. Hin qabnu sin dhalchine hadooduu sammuun doomaa gootummaa keenyas taanaan nu beeku warri roomaa. Daandii dhugaarra deemnaam qaqalluun baarootumsaa maalitti garaa hin rakkutattu sanyii kumsaa. Kan namaa tuqnee hin beennu kanuma keenyaan bulla maaraatoonis yoo ta'e fiigneerra miilla qullaa.
Dhalchineet biyyaaf laanneem akka abbabaa biqilaa otoo nuti hin jiraanne biyyuu baddeetti silaa. Ishumtama faarsan kun biyya akkasiin teessu otoo nuti hin jiraanne baddeetti arrangeessu. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Waliifi waloon marmaari falmii saba kee baraari. Daawwattoota keenya qophiin nuti bakkeetti yookaan naannoo Yuunivarsiitii Finfinnee yookaan Caffee Araaraa jedhamutti qophii namoota adda addaa gaaffii adda addaa gaafachuudhaan simbiraan ga'aa turre asumatti xumurra. Qopheessaan qophii kana Anaanduu Geetaachoo, ogeessi kaameeraa keenya Amaanu'eel Waaqturaa ture. Torban qophii biraa amma walitti deebinutti nagaan tura. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Waliifi waloon marmaari falmii saba kee baraari.